Welcome to Dirre Barnootaa YouTube channel. I am Nawal Tasfaye from Finfinnee University. Baga nagaadhaan gara YouTube channel Dirre Barnootaa nagaadhaan dhuftanii ani Nawal Tasfayeedha Finfinnee University irraa. Koorsii Geography of Ethiopia and Horn of Africa isa jedhu paartiiwwan jiran chapter 1 dha kaasee haga chapter 3tti kana dura akka waliin ilaalledha. Amma koorsuma kana koorsii Geography of Ethiopia and Horn isa jedhu kan Dirree Barnootarraa isinii dhiyaachaa ture. Ammaani chapter itti aanu chapter 4 kan wal ilaallu ta'a jechuudha. Chapter 4 ni waa'ee drainage basinidha. Drainage system of Ethiopian and Hornidha. Isaan dura warreen chaanala keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuu akkasumas immoo hiriyoota keessaniif qooduu hin dagatinaadha. Amma gara topic keenyatti kallattumaan kan deemnu ta'a. Chapter 4 is all about drainage system of Ethiopian and Horn of Africa dha. Waa'ee yaa'insa yookaan immoo qaama bishaanii Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaa kan ilaalludha. Jalqaba osoo gara chapter 4 drainage system in seenini chapter 3 keessatti we see about the topography of Ethiopia and the physiographic land feature of Ethiopia and Horn of Africa. Sana ilaallee jira jechuudha. Itoophiyaan topograafiin yookaan immoo haalli teessuma Itoophiyaa suni Itoophiyaan akkasumas Horn of Africaanii qaama bishaanaadhaan badhaatu akka isheen taatu asirra. As we try to see Ethiopian and Horn of Africa is mostly within a high elevated land formula jechuudha. Haalli teessuma lafa Itoophiyaa irra jireessi fi lafa ol ka'uudha. Lafa ol ka'uun sun immoo akka Itoophiyaan qaama bishaanaa yookaan immoo major drainage system hedduu akka isheen qabaatu taasisa jechuudha. Itoophiyaan drainage system kana paartiiwwan gurguddoo sadiitti qoodneeti kan nuti ilaallu. Chapter 4 iddoowwan gurguddoo sadiitti qoodneeti kan nuti ilaallu jechuudha. Paartiin jalqabaa introduction dha kaasee major drainage system of Ethiopia kan jedhu Ethiopian drainage system keessaa western drainage system isa yookaan immoo akkuma haallan yookaan immoo Itoophiyaan topography iddoo gurguddoo sadiitti ilaallee jechuudha. Iddoo gurguddoo sadiitti adda baasan jalqaba. Ammallee Itoophiyaan drainage system iddoo sadiitti categorize gochuudhaan karaa salphaa ta'een kan waliin ilaalludha. Inni jalqaba western drainage system. Western drainage system kan jennu Itoophiyaan topography that lays within western part of Ethiopia warra ta'an irratti yaa'insa yookaan immoo qaama bishaanaa nuti argannu jechuudha. Isaanis akkuma Itoophiyaan topography western Itoophiyaan topography yookaan immoo teessuma Itoophiyaa kana iddoo gurguddoo afuritti qoonnee kan nuti ilaalle Abbay Basin, Takkaasee Basin, Baaroo Kooboo Basin, Gibee Oomoo Basin kan jennu qaamawwan bishaanaa kunniin kan argannudha. Kana malees qaamawwan bishaanaa kana iddoo gurguddoo sadiitti western and Rift Valley kan nuti qoonnee ilaallu paartii itti aanu keessatti kan ilaallu jechuudha. Paartii jalqabaa kana irratti kan ilaallu western drainage system. Western drainage system ni western topography Ethiopia and highlands and lowlands and cover qaama bishaanaa godhanne jechuudha. Itti aansee paartii 2 kan ilaallu south eastern drainage system. South eastern drainage system kan jennu haala teessuma Itoophiyaa south eastern warra jenne sana kan akka Baalee, Arsii, Sidaamoo, Harargee isaan jenna kan highland Itoophiyaa south eastern argaman akkasumas lowland Itoophiyaan south eastern argama sana keessatti warreen cover ta'an warreen argaman jechuudha. Qaama bishaanaa naannoo sanitti argamanii south eastern drainage system jenneeti kan nuti waamnu jechuudha. Isaanis akka Awwaabii, Shabarrii Basin, Gannaalee Basin, Rift Valley and Rift Valley drainage system and Awaash River kan jennudha. Kan nuti ilaallu jechuudha. Isa Rift Valley system and Rift Valley drainage system and Awaash River Basin kan jennu Itoophiyaan topography keessa Rift Valley is one part of Ethiopian topography. As we try to touch in a previous tutorial,
akkuma tiitooriyaal darbee keessatti yookaan immoo chaaptar sadii keessatti waliin ilaalle Rift Vaaliin topoogiraafii Itoophiyaa keessaa tokkodha. It lays between Western Highland and South Eastern Highland gidduutti kan argamu jechuudha. Akkasumas immoo iyyuu qaamni bishaanii Rift Valley Drainage System jedhamu Western Drainage System and South Eastern Drainage System gidduutti kan argamu jechuudha. Partii isa dhumaa chaaptarii kana yookaan chaaptar 4 kana partii dhumaa kan nuti ilaallu chaaptar partii 3 irratti Water Resource of Ethiopia kan jedhu qabeenya bishaanii Itoophiyaa akkasumas immoo iyyuu general characteristics of Ethiopian river, Ethiopian lakes and subsurface or groundwater resource of Ethiopia, water resource potential and development in Ethiopia kan jedhu haala qabeenya bishaanii Itoophiyaa akkasumas immoo iyyuu qabeenya bishaanii Itoophiyaa kun hydroelectrical potential hagamii akka inni argamsiisaa jiru kan nuti waliin ilaallu jechuudha paartii sadii irratti. Kanumaafuu chaaptar 4 kana paartiiwwan gurguddoo sadiitti kan nuti qonnetooti ilaallu. Paartiiwwan paartii 2 fi paartii 3 iddoo sasalphaa ta'e yookaan immoo iyyuu tiitooriyaal sadii gaggabaabaa ta'e kan waliin ilaalludha. Amma paartii 1 kan nuti waliin ilaallu paartii 1 is about introduction and western drainage system isa sana kan waliin ilaallu jechuudha. Before we enter to Western drainage system, we try to introduce by the introduction part. Gaafa gara introduction part osoo hin deemin dura gara Western drainage system osoo hin darbin dura introduction irraa yommuu kaanu about 34 yookaan sadii afuraffaan lafa yookaan parsantaan 71 erzi total surface is covered by water body majorly occupied by sea and the ocean. Parsantaan sadii afuraffaan yookaan immoo iyyuu harki sadii afuraffaan parsantaa 71 kan ta'u amma dacheetuni bishaaniin kan haguugamtee argamtu. Isaanis keessumattuu bishaan galaanotaa fi garbawwaniin kan isheen haguugamtee argamtu jedha. Erzi total surface nearly 97.5% is alkaline accumulated in sea and the ocean. Kana jechuun qaamawwan bishaanii jiran kana keessaa yookaan immoo iyyuu harka sadii afuraffaa bishaan jiran kana keessaa parsantaan 97.5 alkaline waatariidha yookaan immoo iyyuu bishaan soogiddaawaa bishaan galaananii fi yookaan galaanotaa fi garba kan haguugamanii argaman jechuudha. Parsantaan 2.5 hafte yookaan immoo remaining 2.5% is fresh water yookaan bishaan qulqulluudha yookaan bishaan dhala namaadhaaf ta'u parsantaa yookaan harka 2.5 qofaadha jechuudha. Which is nearly 68.7 is deposited in glacier yookaan immoo iyyuu cabbiidhaan bahanii kan warra cabbii irratti kan argaman jechuudha. Harki parsantaan 68.7 parsantaan 30.1 in ground water yookaan immoo iyyuu bishaan qaama dachee jalatti argamanidha. Kanneen hafanii 0.4 is surface water yookaan immoo iyyuu bishaan irra lafaa kanatti argamu. The water that we get and easily on the earth surface yookaan immoo iyyuu salphaatti qaama lafaa kana irratti bishaan argachuu dandeenyu parsantaa 4 qofa jechuudha. The surface water include or incorporate water in lakes, river, atmosphere and soils and wetlands. Bishaan surface area irratti bishaan argaman kana harrawwan yookaan immoo iyyuu leeksii, laggeen, atmosfeerii akkasumas biyyoo keessatti bishaan wetland yookaan lafa ragragii yookaan immoo lafa affaa bishaan argachuu dandeenyudha. Most abundant and easily available fresh water are surface water and ground water. Bishaan salphaatti argachuu dandeenyu fi haala baay'eedhaan argachuu dandeenyu surface water and ground water bishaan irra lafaatti argamuu fi bishaan keessa lafaatti argamudha. Bishaan salphaa yookaan fresh water nuti jennu sun jechuudha. The however, available of fresh water supply and distribution is not distributed evenly distributed due to sababawwan garagaraadha jechuudha. Bishaan yookaan fresh water nuti jennu sun bishaan qulqulluun dhala namaadhaaf ta'u suni
distribution isaa yommuu fudhanne yookaan faca'insa isaa yommuu fudhanne irra addunyaa kanaatti karaa walqixa ta'een distribute ta'een jedhunis sababootawwan garaagaraatiin isaan keessaa variation in latitudinal location, variation in climate and topography setup, wide variation in seasonal and annual precipitation, and global warming will change pattern of rainfall and water distribution. Kana jechuun bishaan fresh water kun not evenly distributed yookaan immoo haala wal fakkaataadhaan faca'eetuutiin argamu. Innis variation of latitude yookaan haala teessuma lafaa, climate and topography, and variation in seasonal and haala rooba kanarratti hundaa'uudhaan garaagarummaa argata jechuudha bishaan fresh watering kun. The topographic setup of Ethiopia is characterized by complex winds of, as we try to touch in a chapter 3, Ethiopian land mass is expressed with a complex wind of massive highlands and low plains. Lafawwan dagii akkasumas immoo gaarreen gurguddoo pilaatoowwan garaagaraadhaan kan Itoophiyaan argamtu. And due to diverse topographic setup, relatively higher rainfall, and its nearness to equator made the country have large volume. Diverse topography yookaan haala teessuma garaagaraa qabaachuun ishee rooba guddaa qabaachuun ishee Itoophiyaan akka isheen itti larger volume of water akka isheen qabattu volume of ground water and surface water bishaan qaama bishaanii lafa jalatti argaman akkasumas immoo irra lafaatti argaman bal'aa akka isheen qabattu ishee taasisee jira jechuudha. Sababni isaatis why Ethiopian have a larger volume of surface water inni jedhu we can answer by saying the diverse topographical setup yookaan haala teessuma lafa garaagaraa qabaachuu fi relatively high rainfall haala roobaa guddaa ta'e qabaachuun ishee akkasumas immoo mudhii lafaatti dhiyaachuun ishee akka isheen rooba yookaan immoo iyyuu akka isheen qaama bishaanawaa baay'ee qabaattu ishee taasisee jira jechuudha. Many call Ethiopian as water tower of Eastern Africa. Yeroo baay'ee Eastern Africa keessaa Itoophiyaan water tower yookaan immoo iyyuu madda bishaanii jedhamuudhaan kan isheen beekamtu. But from the total land mass of Ethiopia, nearly 0.7% is covered by water body. Haa ta'uti garuu total surface of Ethiopian land mass keessaa parsantaa 7% qofaadha kan bishaaniin covered ta'ee jiraatu jechuudha. So why Ethiopia is known as roof of East Africa and why Ethiopia is also known as water tower of East Africa ka jedhu gaafiin nu ka'uu danda'a. Fakkeenyaaf maaliif Itoophiyaan roof of East Africa yookaan immoo iyyuu bakka ol ka'iinsa guddoo qabdu East Africa keessa jennee maaliif kan itti waamnu yommuu jennu because it is a high altitudinal of the large proportion elevated land. Haala teessuma lafa Itoophiyaa yommuu fudhannu haalli teessuma lafa Itoophiyaadha irra jireessi isaanii ol ka'uudha kanaadhaaf kan roof of East Africa kan jennu akkasumas immoo iyyuu why we call Ethiopian as water town from East Africa because it is a great river that flow toward the neighboring country, including the origin of Blue Nile. East Africa keessa town of water kan jedhamtu fi Itoophiyaan qaamman bishaanaa yookaan immoo iyyuu qaamman lageenii gara biyyoota ollaa yaa'an hedduun ishee Itoophiyaa keessa kan originate ta'u fakkeenya Blue Nile yommuu fudhanne originate kan ta'u Itoophiyaa keessa jechuudha. Naannoo Leek Xaanaa irraa naannoo Seqalaa jedhamu irraa kan inni originate ta'u kanaadha. Itoophiyaa is one of the water tower of East Africa jedhamanii kan waamamtu jechuudha. Itoophiyaan elevation yommuu ilaallu haala teessuma lafa Itoophiyaa yommuu ilaallu much of the Ethiopian landform or topography is covered by elevated land yookaan immoo iyyuu lafa ol ka'uudhaan bakkawwan baay'een Itoophiyaa kan isaan covered ta'anii Itoophiyaan diverse topographic setup three physiographic classification and three major domains kana gaafa ilaallu Itoophiyaan physiographic classification yookaan immoo haala teessuma lafa Itoophiyaa iddoo gurguddoo sadiitti qoodnee jira. Chapter 3 keessatti kan waliin ilaalle.
Isaanis Western Highland and Lowlands, Southeastern Highland and Lowlands, also Rift Valley Lowlands kan jennee tooti adda iddoo sadiitti classify goona. Akkasumas immoo Major Drainage Basin or River Basin iddoo gurguddoo sadiitti kan nuti qoonnee ilaalaa jirru. Western Drainage Basin and the Southeastern Drainage Basin, and as well as we classify as Rift Valley Drainage Basin kan nuti iddoo gurguddoo sadiitti kan qoonnee kan ilaallu topography Itoophiyaatis akkasumas immoo Drainage Basin Itoophiyaatis iddoo gurguddoo sadiin kanatti kan nuti qoonnee jechuudha. Itti aansee Major Drainage System of Ethiopia yaa'ootawwan yookaan immoo qaama bishaanii gurguddoo Itoophiyaati kan nuti ilaallu. There are two basic components of drainage system or watershed. Komponentoota yookaan immoo qabiyyeewwan gurguddoo yaa'insa yookaan immoo qaama bishaanii gurguddoo lamatu jira. Isaanis land area or place yookaan immoo area coverage ni jira. Every drainage has defined boundary yookaan immoo yaa'insi kamuyyuu boundary yookaan immoo daangaa mataa isaa kan qabu, akkasumas canal or river laga yookaan immoo iddoo yaa'insaa kan mataa isaa qaba jechuudha. Canal of stream or lake over which water from the surrounding area reaches outlets yookaan immoo iddoo ka'umsa isaa kaasee haga itti galumsa isaa iddoo qabu kanaalii mataa isaa qaba jechuudha. Irra yaa'uusaa qaba. Drainage system also saying drainage. What's the difference between drainage and drainage system? Drainage kan jennu regular pattern or flow of a river. Kana jechuun regular pattern mataa isaa yookaan immoo kallattii yaa'insa mataa isaa kan qabu jechuudha. The flow of water through well defined yookaan immoo karaa beekamaa ta'e tokko yookaan kaanaalii mataa isaa iddoo yaa'insa mataa isaa kan qabu drainage jenna. Drainage system kan jennu immoo drainage system is made up of principal river and tributary river that flow into it. Kana jechuun drainage system jechuun laga isa guddaa yookaan immoo main riverii fi tributary yookaan immoo galtuuwwan isaa qabatee kallattii murtaa'aa tokkotti gaafa lagni tokko yaa'u drainage system jenna jechuudha. River system begin at a place called source or headwater. Lagni tokko kan ka'u source yookaan ka'umsa mataa isaa qaba. Headwater isa jennu sana. Akkasumas immoo lagni tokko kan iddoo inni itti dhumu yookaan destination point qaba. That destination point or end point is called a mouth yookaan immoo galtee isaa sana dhumarratti iddoo inni itti dhumu destination isaa sun mouth jedhama jechuudha. Drainage system is a branched network of stream, canal together with adjacent land slopes. The drainage system branch together stream canal yookaan immoo iddoowwan yaa'insa isaa sana iddoo garaagaraa kan inni qabu adjacent land slope drain yookaan immoo kallattii isaan irra yaa'an kan isaan qabani. Drainage pattern is a system or a network. Here a drainage pattern is a system or a network. Drainage pattern kan jennu kun system yookaan immoo network yookaan immoo walitti gurmaa'insa drainage basiniiti. Consist of all river basins that the flow the same direction the drain. Kallattii tokkotti lageen kallattii tokkotti yaa'an kan qabudha jechuudha. Drainage basiniin kun drainage patterniin lageen kallattii tokkotti yaa'an kan inni qabatudha. Drainage pattern of an area is affected by or identified by drainage system yookaan immoo kallattiin yaa'insa lageenii kun wantoota garaagaraadhaan kan inni affected ta'u. Isaan keessaa geologic process yookaan immoo taateewwan keessa lafaa yommuu fudhanne faulting and folding karaa isaan yaa'insa isaan sana karaa isaan affected ta'an godhan jechuudha. The nature and structure of rocks uumamaa fi structurein dhagaa yookaan immoo karaa isaan uumama dhagaa isaan irra uumamu yookaan immoo yaa'insa isaan irra taasisan sana kan dhiibbaa irratti uumuu danda'u jechuudha. Topography yookaan immoo haala teessuma lafaa haala lafa dakee keessa yommuu isaan itti yaa'anii fi lafa ol ka'oorra yommuu isaan itti yaa'anii paaternii isaanii akka isaan paaternii garaagaraa qabaatan isaan taasisan jechuudha. Slope yookaan immoo sloppiin isaanii yookaan immoo gulantaan haala teessuma isaanii gara dhiibbaa qaba jechuudha drainage pattern irratti. Akkasuma drainage
Drainage basin is also called a catchment area. Catchment area yookaan immoo watershed jedhamuudhaan kan inni beekamu. Drainage basin kun total coverage jechuudha. Drainage basin jechuun drainage basin and drainage system and area coverage walitti dabalatee jechuudha. Submission of drainage system and area. Drainage basin is inter or total geographical space or region with both major river and its tributary yookaan immoo yaa'insa isaanii hunda kan qabatu jechuudha. Galtuuwwan isaa akkasumas immoo lageen guddaa yookaan immoo laga main river isa jedhamu hunda kan qabatu jechuudha. Galtuuwwan isaa akkasumas lagawwan isatti galan yookaan immoo galtuuwwan isaa hunda kan qabatu drainage basin jennaan yookaan total catchment area watershed area isa jedhamu jechuudha. Drainage basin can be small, medium or major or micro jennee iddoo kana lamaanitti qooduu dandeenya jechuudha. For example, there are 12 micro basin in Ethiopia and many macro watershed in each basin jechuun lagawwan gurguddoo yookaan immoo yaa'ota gurguddoo 12 Itoophiyaa keessa kan jiranii fi watershediiwwan xixiqqaa mataa isaanii kan qabanii jiran jechuudha. What are the main feature of component river in the drainage system? Drainage system is a source of river, tributary area, mouth, confluence kanneen jennuun component of drainage or basin warra ta'an kan mul'atan jechuudha. A source of watering ka'umsaadha. Tributary galtuuwwan isaa akkasumas area coverage isaa mouth iddoon inni itti dhumu akkasumas confluence yookaan walgaa iddoon jennu iddoo isaan itti meet together godhan ni jira jechuudha. Drainage pattern system jennee jirra isa jalqaba ilaalla jechuudha. Drainage system yookaan patterniiwwan kun wantoota garaagaraa kanaan kan inni geological processii akkasumas nature kanneen irratti hundaa'uudhaan drainage patterniiwwan garaagaraa argachuu dandeenya. Fakkeenyaaf inni isaa kana dendritic radial kan jennu fakkeenyaaf isa kana yommuu fudhanne volcanic yookaan immoo gubbaa gaara tokko irratti yommuu volkaanoon dho'ee bahu gubbaa gaara sana irraa kallattii hedduutti yommuu inni gadi yaa'udha jechuudha. Isa kanaan bardi fiita kan fakkaatu immoo yaa'insa miila simbira fakkaatu kan irra kan itti meen yookaan immoo principal riveritti karaa itti yaa'u jechuudha. Kanneen biraatis haaluma kanaan jechuudha paaternii garaagaraa akka isaan qabatan taasisee jira. How to identify or categorize a river basin or watershed catchment area, sub-catchment area. Akkamitti gargar baasna river basin akkasumas immoo or watershed catchment area, sub-catchment kana akkamitti nuti identify gochuu dandeenya, akkamitti categorize gochuu dandeenya kan jedhu gaaffiin nuuf ka'uu danda'a. The general pattern of major river basin are determined by topographical structure yookaan haala teessuma lafaatiin determine gochuu dandeenya yookaan gargar baasuu dandeenya. Inni biraa based on topographic difference the river basin in Ethiopia can be classified as tokko garaagarummaa haala teessuma lafaa irratti hundaa'uudhaan laggeen Itoophiyaa akka kana gaditti gargar yookaan immoo qooduu ni dandeenya. Inni jalqaba topography of outward sloping western and southeastern plateau result in western and southeastern drainage basin kan jennee qoodni jechuudha. Inni itti aanu structural formation of Rift Valley with it is inward slope escarpment resulting mainly in the inland drainage system or Rift Valley drainage system. Drainage system Rift Valley keessatti argaman faults that joint structurally influence the part of courses many of the river. Kajennu irratti hundoofnetti kan adda baasnu jechuudha. Catchment area akkasumas immoo watershed sub catchment area kana kan nuti adda baasnu jechuudha. How to identify or determine river basin, topographical structure, highest elevation, topographic difference kan irratti hundaa'uudhaan karaa nuti ittiin jirreen kan adda baasnu jira jechuudha. In Ethiopia, based on topographic structure or slope and geological makeup, three major drainage systems exist. Yookaan immoo haala teessuma lafa Itoophiyaa irratti hundaa'uudhaan yaa'uuwwan yookaan immoo
karaaleen yaa'insa bishaanii yookaan immoo lageenii iddoowwan gurguddoo sadiitti qoodnedha kan nuti ilaallu. Western Drainage System, South Eastern Drainage System, and Rift Valley Drainage System. Akkuma jalqabarraa isinitti dhufe jechuudha. Ya'insawwan yookaan immoo drainage systemii kallattiiwwan drainage systemii gurguddoo sadiin kanatu jira. Kanneen West Drainage System irraa kanneen gara West Warditti yaa'an akkasumas immoo South Eastern Drainage System yaa'an jennee iddoo gurguddoo sadiitti kan qonna jechuudha. Western and South Eastern Drainage System are separated by Rift Valley System. Kana jechuun akkuma topography of Ethiopia gaafa fudhannu Western Highland and Lowland separated by Rift Valley separated by Rift Valley from Southeastern Highland and Lowland jennee dubbanna sana jechuudha. Haalli teessuma lafa Itoophiyaa Western Highland and Lowland South Eastern Highland and Lowland kan inni itti gargar ba'u Rift Valley topography san inni jennee kan nuti fudhannu akkuma figarii kanarraa ilaallu kan kaartaa kanarraa ilaallu isaan kun Westernidha. Western partidha inni halluu kanaan jiru. Inni halluu keelloodhaan jiru Rift Valley partidha. Rift Valley partidha inni gara partiitti dhiyaatu. Eastern Lowland kan jennee Lowland Highland jennee kan fudhanne akkasumas immoo iyyuu drainage basin waggaa fudhanne isaan kun Western part drainage system and this one is a Rift Valley drainage system. Here in purple color is Southeastern drainage system. Western drainage system is separated by Rift Valley drainage system from Southeastern drainage system irraa kan inni itti adda ba'u jechuudha. Amma Western drainage system irraa kan yommuu ilaallu Western drainage system is a type of drainage system that flow from Ethiopian western part drainage, western part highland and lowlands to western ward gara western ward itti kan flow godhan jechuudha. Yookaan kan isaan yaa'ani. The western drainage system is the largest of all drainage systems in Ethiopia. Ethiopia keessa western drainage system kun qabiyyee guddaa qaba yookaan drainage system guddaadha. It cover 40% total area of the country. Percent 40 kan ta'e total area of country cover kan isaan godhanidha. It carry 60% of annual water flow. Yaa'insa bishaanii percent 60 ta'edha kan isaan haguugan yookaan baatanii jechuudha. The catchment area co-extend with the westward slope part of the western highland and western lowlands. Western highland and western lowland western highland and lowland kan irra kan isaan follow ta'ani. This drainage system comprise four major river basins, namely Abbai Basin, Takkaze Basin, and the Baro Akobo Basin, and the Gibe or Omo Basin akkasuma lageen gurguddoowwan afran kana kan qabatudha. Jalqabuma Itoophiyaan Western Highland and Lowland jennetooti iddoowwan gurguddoo afuritti kan qoodne iddoowwan sanirraa kan isaan kaa'anidha jechuudha. Basin gurguddoon afran kun unlike other river basin in a system, Gibe Omo flow southward. Kunniin isaanii Abbai Basin, Takkaze Basin, and Baro Akobo Basin westward itti kan isaan follow godhan. Garuu faallaa kanaa yookaan immoo iyyuu karaa kanan fakkaanneen Gibeen gara southward itti kan inni follow godhu yookaan immoo yaa'insa isaa kan inni deemu gara southward itti jechuudha. Abbai, Takkaze, and Baro follow westward gara westward itti yookaan immoo iyyuu gara west kallattii west itti kan inni yaa'u Nile and join jechuudha. Joining the Nile which finally end at Mediterranean Sea galaana Mediterraneanatti kan inni isaan yaa'an jechuudha. Garuu kanneen keessaa yaa'insaawwan guddoo afran kana keessaa Oomoon gara Mediterranean dhaqu jechuudha. Inni southwardidha kan inni deemu. Westward sana osoo hin taane. Tokkoon tokkoon yaa'insa kanaa yommuu ilaallu Abbai Basin irraa yookaan immoo yaa'insa Abbai irraa yommuu kaanu largest river goes in volumetric discharge and coverage in western drainage system. Western drainage system keessa
volume discharge akkasumas immoo coverage dhaan yommuu ilaalle Abbaay largest river in both volumetric and discharge coverage kan jennu Abbaayidha jechuudha kan harka guddaa haguugee jiru westward drainage system keessa. It cover an area of 199,812 kilometers square covering part of the Amara, Oromia and Benishangul Gumuzidha jechuudha kan cover godhee argamu bal'ina square kilomeetirii haga kanaati kan inni cover godhee argamu jechuudha. Together with it is tributary, most of which are 43 left bank tributary. It carries 65 annual water flow of region. Tributary kan galtu isaa 43 faana annual water flow percentage 65 inni kan inni qabatu jechuudha. Abbaay basin kun Abbaay which rise from Lake Tana. Lake Tana irraa kan jalqabni yookaan immoo ka'umsi Abbaay drainage basin kun some sources indicate it is origin from Sakala Toke mountain Gojjam naannoo Sakala jedhamurraa kan inni ka'u Toke mountain jalaa follows about 1,450 kilometers and joins with White Nile in a Khartoum. Khartoum keessatti Nile adiidhaan walitti kan walitti dhufu. Kana booda Sudan to form Nile River and finally drain into Mediterranean. Erga Sudan keessatti Nile River ta'e booda maqaan Nile River erga argate booda gara Mediterranean Seaatti kan makamu jechuudha. More than 60 streams drain Abbaay with elevation ranging between 500 up to 4,061 meters above sea level. Largest of them is Gilgal Gibe or Little Abbaay. Gilgal Gibe yookaan Abbaay xiqqeessa jedhameeti kan inni waamamu. Inni guddaan jechuudha part of Abbaay drainage basin keessa. Abbaay follows eastward turns 180 degree to make a large bend and after cutting an impressive and deep gorge emerge out of the west. Naannoo west keessatti naannoo digirii 180 ol erga naanna'ee booda kan inni bahee deemu jechuudha. Covering area isaadhaan mul'atu Abbaay kana kan inni ka'u kan inni cover godhu naannoo Amaaraa, Oromiyaa, Benishangul paartiiwwan kanneen coverage godha. Exact source yookaan immoo ka'umsi Abbaay river kana Saqalaadha. Iddoo Saqalaa jedhamu mountain Cooqee jedhamu mountain Cooqee jalaa Gojjam jala Gojjam keessa kan inni ka'u jedhama. Termit name Nile in Sudan maqaa Nile jedhamu kan inni Sudan keessatti argate. Drain to Mediterranean Sea kan inni makamu jechuudha. Ka'umsa isaa Nile kan inni galtuun inni yookaan inni dhuma isaa destination isaa Mediterranean Sea kan inni galu jechuudha. The other one is Takaze basin. Takaze is this tributary carrying 12% of annual water flows of region drains 82,350 kilometers of land surface with elevation ranging between 536 up to 4,070 meters above sea level. Meetira 536 kaasee haga 4,507 kan argamu jechuudha elevation naannoo kanaa. Erosion in the basin result in a large tableland plateau of blocks and isolated mountain groups. Kana gaafa jennu tablelandidha. Plateau of blocks fakkeenyaaf Takaze basin kan inni ka'u naannoo Tigraay keessa kan coverage godhu fakkeenyaaf large of tablelandidha kan naannoo sanatti jiru. Fakkeenyaaf Dabra Daaboo monastery yommuu fudhanne tableland yookaan immoo lafawwan bahuudhaaf rakkisaa ta'an hedduudha kan naannoo sanatti argamanii. The basin has two main tributaries, Angrib and Konga isa jennu kana tributary yookaan galtuuwwan gurguddoo lama kan inni qabu. Which rise in the central highland of Ethiopia, central highland Ethiopia kan jechuudha. Takaze river termed Antabara in Sudan, which it is tributary of Nile. Galtuu Nile kan ta'e erga Sudan seeneeti maqaa Antabara jedhamu kan Sudan keessatti argatu jechuudha. Takaze river kun
Itti aansee total mean annual flow from the basin estimated 8.2 billion metric cube kan tilmaamu jechuudha. Hagni inni haga bishaan inni qabatee deemu biliyoon meetirik 8.2 biliyoon meetirik kiubii kan ta'udha kan inni qabatee deemu. Takaasee biizinii kan inni ka'u from Amaaraa and Tigraay naannoo kanarraa inni kan inni ka'u jechuudha. Termit name Antabara in Sudan drain into Mediterranean Sea erga Nile wajjin gara Mediterranean Sea kan deemu jechuudha. Itti aansee kan jiru Barrow Akobo Basin. Barrow Akobo Basin carry 70% of annual water flows. Yaa'insa bishaanii paarsantaa 17 ta'e kan qabudha. Barrow Akobo River has an area 75,911 kilometers square covering part of Benishangul Gumuz, Gambella, Oromia and national people uummattoota kibbaa irraa kan inni haguugee jiru jechuudha. Total mean annual flow from the river basin estimated 23.6 billion meter cubic kan ta'udha kan inni qabatee deemu jechuudha. Barrow together with Akobo forms Sobat river in South Sudan. South Sudan keessatti Barrow Akobo wajjiniin walitti dhufuudhaan Sobat river kan jedhamu maqaa Sobat river jedhamu South Sudan keessatti argata jechuudha maqaa isaa. Ka'umsa isaa yommuu fudhanne naannoo kanarraa kan inni ka'u Beenishaangul Gumuz Oromiyaa uummattoota kibbaa irraa kan inni ka'u akkasumas maqaa Soobaa jedhamu erga Suudaan keessatti Saawus Suudaan keessatti Baaroo Akooboo wajjin walitti dhufe kan inni argatu. Yaa'insi kun gara Mediterraaniyaan Si'itti kan inni galu jechuudha Baaroo Akooboon kun. Inni biraa Gibee Oromoo Biisiniidha. Western World Drainage System keessaa inni dhumarratti argamu. Gibee Oromoo Biisiniidha. It carries 6% annual water flow. Yookaan yaa'insa bishaanii haga paarsantaa 6 ta'e kan inni qabudha. Gibee Omo River Basin drains an area of 79 kilometers square with an estimated mean annual flow of 60.6 billion meter cubic kan inni qabatudha jechuudha. Gibee or Omo River finally empty or drains Chao Bahar in a mouth of Lake Turkana elongated. Rift Valley Lake is there by forming a land drainage jechuudha. Gibee Omoon kun kan inni dhumu Chao Bahar qarqara Lake Turkana Keenyaa keessatti jechuudha. Daangaa Keeniyaatti kan inni dhumu. Innis yaa'insaawwan jiran keessa gara South Eastitti kan South Wardiidha kan inni godhu jechuudha. Inland drainage systemidha. Inland drainage systemidha. Yookaan immoo iyyuu galtuu isaa kallattiidhaan osoo hin taane yaa'insa lafaa jalaadhaan kan inni Turkana Lake Turkana Keenyaa gara Keeniyaatti kan inni darbu jechuudha. What does mean inland drainage system yommuu jennu river does not drain into ocean or sea but they drain into lakes or inland. Gara galaanaa yookaan immoo gara lageenii osoo hin taane gara harawwaniitti laga seenuudhaan inland drainage system jenna. The stream river drain into lake or an inland sea shallow sea which is a part of continent jechuun gara harawwaniitti kan inni seenu jechuudha. Oomoo biizinii kana gaafa fudhanne kabar Oromiyaa nationality people uummattoota kibbaa kan inni haguugudha. Inni gara Chao Bahariitti kan inni darbu inland drainage systemidha jenneetti kan nuti kaasnu. Ammaaf paartii nuti qabannee dhufne paartii waanii geography of Ethiopia and the Horn of Africa chapter 4 westward drainage system kana fakkaata. Paartii 2 kan walitti deebinudha. Agasanitti YouTube channel keenya subscribe gochuu akkasumas immoo hiriyoota keessaniif qooduu hin dagatinaadha. Yaada koomantii qabdanii iddoo koomantii paartiitti nuti eegsisaadha. Kana fakkaata paartii 2 walitti deebinutti nagaan tura.